Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video editingii kutaa ja'affaa isinii qabadhee dhufeen jira. Haga dhuma barnoota kanaatti turtii gaarii. Barnoota video editingii kutaa takka haga shanii waliin ilaallee jirra. Kutaa shanaffaa irratti kan nuti dhaabne egaa bilarii kana waliin ilaalleeti. Bilariin kun effektii keessa seenneeti kan nuti argannu sirriitti isinitti agarsiiseen jira. Kutaa darbee irratti bilarii kana kan nuti fayyadamnu bakka dhoskuu feenee haga ta'e irraa dhoskuudhaa fi suuraa adda addaatiin dhoskuu ni dandeenya. Garuu bilariin kun akka inni addaan hin baane akka viidiyoo editingiin sun nu jala hin banneef nu fayyada jechuudha. Haga ta'e ni agarsiisa. Garuu wanni ta'e sun maal akka ta'e hin hubachiisuu fi barnoonni nuti kutaa shan darbee irratti fi har'a irra jirru leeyeriidha kan nuti fayyadamaa jirru. Leeyerii kana sirriitti itti fayyadamnee keessattuu istiikariin faayidaa guddaa qaba viidiyoo editingii irratti. Haala kamiin istiikarii akka fayyadamuu qabnu bal'inaan waliin ilaalla amma. Iyyaan egaa kutaa darbee irratti leeyerii tuqnee leeyerii sanarraa miidiyaa effektii akkamitti akka fayyadamnu sirriitti waliin ilaallee jirra. Har'a garuu kan nuti bal'inaan waliin ilaallu leeyerii dhuma tuquudhaan stiikar ka jedhu kana waliin ilaalla bal'inaan. Stiikariin kun faayidaa guddaa qaba. Viidiyoo sarara waannaa erga fidannee kaane stiikarii kana leeyerii tuqnee sarara keenya bakka feene dhaabnee stiikarii irra yeroo tuqnu stiikariin kun baay'ee jiru daawunlood godhadhaa isinii jedheen ture jechuudha. Waterfall stiikarii keessaa waan feetan filattanii geessitanii bakka feetanirra feetan gabaabsitanii feetan dheeressitanii bakka feetanirra kaawwachuu dandeessu. Stiikariin kun waan adda addaa qaba. Waan jiru keessaa waan stiikarii keessaa daawunlood godhattan waan isin barbaachisu sarara diimaa keessan bakka feetan irra geessitanii dhaabdanii waan feetan stiikarii adda addaa fiddanii itti jijjiirtu. Taphachiiftanii ilaaltu yoo isinii ta'e ni fayyadamtu yoo isin hin taane ammas irratti tuqxanii gara stiikarii biraatti jijjiirtu jechuudha. Wanni isin hubachuu qabdan miidiyaa jalqabaa bareechuudhaaf fakkeenyaaf sarara diimaa kiyyaa dhaabeen leeyersii tuqee sanaan booda gara stiikariitti seenaa yeroon seenuu waan adda addaa jira waan hin fedhen keessaa fudha. Ergan fudhee dhufee ka'e yoon fedhe nin guddisaa harkisee yoon fedhe nin xiqqeessa bakkan kaahuu barbaadu sanirra geesseen kahaa jechuudha. Waan viidiyoo san bakka sanaa bareechuu danda'u jechuudha. Amma geessee gubbaa kaa'een jira yoon as kaa'ee amma hin ta'u waliin hin deemu. Gubbaarra yoon kaa'ee garuu waan aduun gaaraan gad bahaa jirtu yookaan ifti addaa gaaraa gad viidiyoochatti gallakkifamee fakkaata. Bakka waliin deemuu danda'u kan nuti waan ta'e geessinee stiikarii adda addaa kaahuu dandeenya. Ammallee sarara diimaa kiyya bakka kana dhaabee leeyerii tuqee stiikarii tuqee waan biraa fidee bakka kanatti haa dabalu. Stiikarii keessaa waan nuti tole kan nuti finnu waan daawunlood godhanne keessaa wanni kun ni jira. Aarri kun aara kana fidee itti galchu. Yeroo itti galchinu bakka feenerra kan nuti kaahuu dandeenyu isiniin jedheen jira. Yoo feene yeloo kana halluu keelloo itti marfame kana qabuudhaan ni harkifna, ni gabaabsina, ni dheeressina. Bakka feenerra kan nuti geessinee kaahuu dandeenyu jechuudha. Harkisuu dheeressuudhaan. Bakkuma nu keenya sanarratti qofa mul'ata wannichi. Yeroo bakka sanarra darbee ni badaa jechuudha. Amma eegale leeyeriin nuti irra keenyarra yeroo masmarri diimaan sun taphatee irra darbee ni dhumaa jechuudha. Kabiraatti tara. Ammallee sarara diimaa kiyya bakka kana dhaabee leeyerii tuqee sanaan booda stiikarii tuqee leeyerii tokko stiikarii tokko fideetti dabalu. Stiikariin haguma isin daawunlood godhattanii heddummaata. Stiikarii hedduu jira daawunlood godhachuu qabdu. Amma stiikariin kun stiikarii akka waan aaraa jiruuti. Yoo gidduurra keenya hin ta'u hin fakkaatu. Kanaafuu guddifnee jala kaahuudha kan nuti qabnu. Ni guddifna sanaan booda jala keenya akka waan lafaa ol aaraa jiru yookaan fuuldura jira aarri wayii jiruuti kan inni tahuu qabu. Yeroo irra keenyu bakka fiitu wal godhu kan nuti kaahuu qabnu jechuudha. Namoonni baay'een idiit ni gootu garuu bakki isin keessan immoo dogoggora. Amma kuni wama dhugaa fakkaata malee waan finnee stiikarii irraa fayyadamnee irra keenya hin fakkaatu jechuudha. Garuu yoo gidduurra tahe idiitiidhaan akka irra finnes ni beekama sirriitti. Stiikarii adda addaa kana barreeffamaanis fayyadamuu ni dandeenya. Sarara diimaa kiyya dhumarra dhaabee mee viidiyoon kanarra tuqee duuplikeet godhee irraa haa fayyadamu. Actually miidiyaa tuqnees fiduu ni dandeenya. Sanaan booda kanarraa kuteen gata. Kanumarra tuqee miidiyaa bakka habuusu suuraa gurraacha wayii yookaan wama ta'e jechuudha. Barreeffamaanis fayyadamuu ni dandeenya. Barreeffamaan haala kamiin akka fayyadamuu dandeenyu teekistii tuqnee kunoo leeyerii erga tuqnee booda gurraacha godheen jira. Sanaan booda Abdul App jedhee barreessee barreeffama sana haala kamiin akkan effektii adda addaa itti fayyadamuu dandeenyu immoo waliin haa ilaallu. Barreeffamicha amma nin guddisaa irra tuqeen guddifadha.
ergan guddisee booda mallattoo as jiru kana tuqeen foontii daawunlood godhanneerraa qubee jechuudha istaayila qubeen ittiin barreeffamu keessaa tokko filadha. Sanaan booda sarara diimaa kiyya jalqabumarra dhaabeen jechuudha leeyarii kana tuqeen istiikarii tuquudhaan istiikarii keessaa laayitii adda addaa fidee itti galchuu eegalaa jechuudha waan naa ta'u waan waliin deemuu danda'u hagan argadhuutti jechuudha. Leeyarii kan nuti dheeressuu dandeenyu haguma ka jala jiru dheerateeni kan nuti waan finnee irra keenyu san dheeressuu dandeenyu. Kanaafuu gurraachi jala jiru suuraan nuti gurraacha jalaa qabnu haguma ni dheerate yoo sanarra darbee irraa murree gannaa jechuudha. Barreeffamarra yeroo tuqnu oopshinii adda addaa nu ba'a in animation ka jedhamu ka jalqabaa kun akkaataa barreeffamichi dhufee itti seenu. Barreeffamichi yeroo jalqaba mul'atu slide left, slide right aynata adda addaa jira clockwise, anti-clockwise jedhee drop down haala barreeffamichi ittiin dhufee seenu jechuudha. Sana keessaa akka barbaanne filannee irra kaayyanna yeroo itti jijjiiru akkuma isin argitan amma yeroo duubatti deebi'ee taphachiisu pop upidha dakaa ol dhufaa jechuudha. Waan jalaa ol darbatame fakkaataa jechuudha barreeffamichi. So barreeffamicha erga barreessinee booda in animationii barbaanne finnee itti galchina. In animationii feenuu jechuudha. Amma istiikariin kun kanaachi waan nan fayyadneef irraa muree leeyarii tuqee istiikarii biraa fidee itti galchu istiikarii laayitii lammaffaa jechuudha. Laayitii lammaffaan fidee bakka buusa. Istiikariin baay'ee jira. Istiikarii hedduu jira. Aktuaalii laayitii qofa miti waan barreeffamichaa wajjin deemuu danda'u waan feetan fiddanii irra galchitanii haganni bakka isinii taheetti hedduu jira. Isin istaayila adda addaatiin karaa waliin ilaalaa jirru kanarra dirqama kana qofaan deemuu miti yoo barreeffami dheerate amma barreeffama kanarra tuqee giddu lamman itti kutee kan sadaffaa fayyadamee jechuudha. Kadhumaa kanarra tuquudhaan bakka barreeffamaa tuqee subscribe haa godhu waan dheeraa ta'eef barreeffamichi jechuudha. Abdul App ka jedhu duraan barreessee jira amma immoo subscribe ka jedhu ergan barreessee booda raayitii godhadhee leeyarii tuquudhaan gara istiikarii deemee istiikarii keessaa waan hin fedhe isarras fidee kaha jechuudha. Waan mallattoolee achi keessaa naaf tahan kan hin fedhe fidee irra kaayyadha. Fedhoo akkasitti guddiseen fidee ergan irra kaa'ee booda raayitii tuqee duubatti deebi'ee bakka irraa haftee bakka daalachoofte kana irraa muree eeggataa jechuudha. Amma barreeffamicha xumuree fixeera bakka irraa dheerate kan mureen irraa gata. Akkuma kan duraanitti leeyarii tuqnee yoo feene laayitii addaa finnee istiikarii keessa galuudhaan istiikar ka jettu kun as jirti san tuquudhaan laayitii addaa tokko fidee sanatti galchuun hin danda'a bakka barreeffama ishii gabaabduu ishii dhumaa subscribe jettutti jechuudha. Kanaan booda duubatti deebinee taphachiifnee ilaalla akkaataan inni itti nuuf dhufu waan irra kakaawwataa turre jechuudha. Haala kanaan barreeffamas mallattoo subscribe maqaa chaanaalii keenya feenu akkasuma finnee loogoo keenyas itti galchuun ni danda'ama sirriitti jechuudha. Laayitiin nun barbaachifne taanaan istiikariin nun barbaachifu waan feene saatii feenetti finnee itti jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Viidiyoo waan harkatti badaa jennee of cinqinu hin qabu. Viidiyoo editingii waan feetan fiddanii leeyarii adda addaa irratti cicciruudhaan irratti yaalii godhaate kan baramuu danda'u. Kanaafuu isinis akkasumatti irratti jabaadhaan isiniin jedhaa haga kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagaan tura.